kabajamoo daawwattoota keenyaa harka fuune akkam jirtu akkuma beekamu qophiin keenya qophii maree addaa of keessatti qabatudha. Arras keessummoota lama qabadhee dhiyaadheetan jira ogummaa garaagaraa kan qabanii akkasumas biyyoota garaagaraa irratti argamu. Isaan waliin maree addaa taasifnaa jechuudha. Dr. Gammachiisii fi Dr. Galataa inni gaama yoo ta'e iddoodhuma jirtaniiti of ibsuurraa jalqabdu. Maal sadarkaan barnoota keessanii amma maalirra akka jirtan akkasumas biyya kam keessatti akka argamtan of ibsuurraa jalqabnume. Tole galatoomi obsaa yani Dr. Galataan jedhama Minisootaarraa Ameerikaan jiraadha Minisootaarraa. Ga'een hojii kootii ani qorataa sammuu yookaan saayikolojistiidha. Egaa hundarra garuu tu Dr. jettee na waamtu ta'ee Galataa jettee na waamte natti tola. Galatoomi afeerraa keef immoo. Tole Dr. Gammachuu hin dhaga'ama yoo ta'e isinitti itti fufuu dandeessu. Tole obsa naga'ama sagalee koo Ni dhaga'ama hin dhaga'ama. Tole obsa baay'ee galatoomi ani maqaan koo Dr. Gammachuu Dhaabaan jedhama. Ogeessa saayinsii naannooti. Kanan jiraadhu France magaalaa Paris keessa jiraadha. Digirii jalqabaa Haromaya University irraa biolojiidhaan an eebbifame. Digirii lammataa Adaamaa University irraa fiiziksiidhaan an eebbifame. Waaqni na gargaaree digirii sadaffaa University Finfinnee irraa fiiziksiidhaan an eebbifame. PhD dhaan carraa ala ba'uu yeroon argadhu walumatti qabeen sadan isaanii iddoo tokkotti riisarchii geggeessuudhaan Specialist of Natural Science waan jedhamuun iddoo kana ga'eera iddoo guddaa kana ga'eera jechuu barbaadeeni waa'ee koo dubbachuu miti galatoomi. Tole ergaa hamma kana dubbanneeti har'a mata duree irratti akka dubbannu ani barbaadu tokkotu jira. Mata dureen kunis kitaaba irratti xiyyeeffata. Kitaaba tokko qolasaa yookaan golga ala isaatiin jiru qofa ilaaluudhaan eenyummaa kitaaba sanaa yookaan qabiyyee kitaaba sana keessa jiru murteessuu yookaan adda baasuu ni dandeenya kan jedhudha. Salphaadhumatti golga kitaabaa ilaaluudhaan eenyummaa kitaaba sanaa murteessuu ni dandeenya waan jedhu irratti akka waliin dudubbannu yookaan akka wal falminuun barbaada. Sababiin isaa namoonni baay'een kitaabni golga isaa qofa ilaaluudhaan keessa isaa murteessuun yookaan eenyummaa kitaaba sanaa dubbachuun hin danda'amu namoonni jedhan jiru. Akkasumas immoo lakki golgi kitaabaa eenyummaa kitaaba sanaa sirriitti ibsuu danda'a kan jedhanii falmii kaasanis jiru. Mee isa kanarratti waliin akka dudubbannuun barbaada. Itti galuuf akka nu ta'utti salphaadhumatti isin ilaalchi keessan yookaan akka dhuunfaa keessanitti wanta isin yaaddan waa'ee kanarratti maali? Mee maal jettu isin? Tole galatoomi obsaa gaaffii gaariidha. Mata duree gaariidha. Mata duree nu mariisisuudhas. Egaa kanatti jette kitaaba tokko qolasaa ilaalle eenyummaa kitaaba sanaa yookaan keessoo kitaaba sanaa murteessuun dandeenyaa gaaffii jedhudha. Egaa akka kootti hin dandeenyu. Sababiin isaa kitaabi tokko mata dureensaa wanta kitaaba sana keessa jiru guutummaa isaa bakka bu'a jechuu hin dandeenyu. Mata duree isaa ilaallee erga sanaan booda qabiyyee isaa ilaallee qabiyyee isaa irraa kaafnee keessa isaa seennee waa'ee kitaaba sanaa barra. Fakkeenyaadhaaf kitaabni tokko bakkee isaarraa yookaan immoo qolli isaarree mata duree gaarii tokko fudhachuu danda'a. Egaa mata duree gaarii kana fudhatee jira keessi isaas akkasuma gaariidha jechuu hin dandeenyu. Diiguu qabna, keessa gadi seennee dubbisuu qabna, ilaaluu qabna. Yoo akkas ta'e kitaaba sana barra ergasii booddee mata duree fi kitaaba sana keessa wanta jiru kan ammoo olitti finnee eenyummaa isaa barra malee ala isaa ilaallee eenyummaa kitaaba kanaa baruu murteessuu hin dandeenyu akka kootti. Ani beektaa ogeessa xiinsammuuti. Sababaa fi wanti jiru ol bira qabuudhaan ilaaluu qabna, baruu qabna. Fakkeenyaaf siin kaasa amma namni tokko
hirruma isaan kokkolfee waa haasa'ee sababii inni kokkolfeef keessi isaas gaariidha jechuu hin dandeenye. Eenyu namichi sun wajjin jiraachuu qabna. Eenyu namichi sun adeemsa isaa qorachuu qabna. Eenyu namichi sun akkaataa adeemsa isaa kaayyoo isaa mul'ata isaa ilaaluu qabna keessa gadi seennee malee har'a gaarii fakkaatee kolfee bor immoo hamaa ta'uu danda'a. Kanaaf iyyuu waa'een mata duree kitaaba tokko yookaan qola isaa irraa ilaalanii eenyummaa isaa murteessuun hin danda'ama jedhu akka ilaalcha kootti dogoggora hin danda'amu siin jedha obsaan. Tole, Dr. Gammadaanoo kanarratti maal jettu sin? Ulfaadhu obsa yaada keessummaan keenya kaasan kun totally wrong. Totally wrong. Jalqabuma yeroo jalqaban hin dandeenyu jedhanii jalqabanii ogeessa xiinsammuu erga ta'anii negative word miidhaan ni fidu akkamitti hubachuu dadhabanii. Maal jedhu Faransaayonni yeroo wajjin jiraannu asiiti bonjour 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 jalqabni kee yoo badee dhumi kee tasayyuu sirratu jedhu ergaa cimaa qabu. Anammatuun jalqaba baayoloojiin baranne ta'e ittaansee keemistiriin baranne ittaansee fiiziksiin baranne ittaansee kunoo asiin taa'u jalqabni murteessaadha. Kaveriin qolli kitaabaa baay'ee murteessaadha. Qolli bunaa maali? Buna. Qolli xaafii maali? Xaafiidha. Qolli shaayii maali? Shaayiidha. Qolli boqqolloo maali? Qola. Qola hundumtu. Qolli barbaachisaa. Ofirraa qolachuu. Qorqalbii. Qola kun hundumtuu qola irraa adda baanee jiraachuu hin dandeenyu. Qola isaa ilaallee kitaaba tokko inuma murteessina. Qolli isaa baayoloojiidha taanaan keessi isaa baayoloojii. Qolli isaa keemistiriidha taanaan keessi isaa kaalseemiidha. Qolli isaa fiiziksiidha taanaan keessi isaa distaansii, dispileesmentii. Dispileesmentii isa kan uummataatu hin taane dispileesmentii isaa distaansii ta'a jechuudha. Kanumaan qaba. Yaadi keessan garuu totally wrong. Isa jedhuudhaan xumuruu barbaada. Tole mee obsa al tokko si dhaabeen Dr. Gammachuu wajjin waa haasofna waanis gaafadha. Dr. Gammachuun jalqabuma gaafa of ibsan qorataa saayinsii naannoo ta'uu isaaniiti kan isaan ibsanii. Kunuuf isuma bukkee kaa'anii taa'uun isaanii yoo ammaa baaboo kana baayoloojiin baradhe jechuudha jedhanii ibsuu danda'u eegira. Kanaaf nama waan akkasii hojjeturraati ibsi kun waanuma heegamuudha nun akka ogeessa xiinsammuutti kana waanuma heennuudha. Maaliifin kana sii kaasa sitti fakkaate? Waa'ee qola kitaabaa ilaalanii eenyummaa keessa isaatii baruu hin danda'aadha kan ka'e. Dr. Gammachuun garuu afaanuma garaagaraadhaan qola kana al tokko qola, al tokko muusii, al tokko qola maali, al tokko qola isa kanaa, al tokko qola isa kanaa. Maaliifi baayoloojii keessatti baay'inaan sana ilaaluu danda'a ta'a. Kun garuu waa'ee sammuuti. Waa'ee xiinsammuu, waa'ee bilchina sammuuti kan nun ilaallu. Ana biratti yoo kan argitu ta'e manuni kaartaa addunyaa kaawwannee teenya akka addunyaatti yaadna. Sammuun keenya intarnaashinaaliidha. Kanaaf itti callumannee qola isaa ilaallee waan tokko murteessuu hin dandeenyu. Xaafiitu itti mul'ata isatti waa'ee gaafa qolaa ka'u argiteetta waa'ee qolaa kaasa. Waa'ee qolaa gaafa gaaftummanni qola jenneennaan keessa isaa barraadha. Waa'ee kitaabaaf amma ajennu mee Dr. Gammachuu man gaafadha. Waa'ee mata duree qola kitaabaarra jiru ilaalanii eenyummaa kitaaba sanaa ibsuu fi bunaaf qola bunaa maaltu walitti fida? Ilaaluu qabna malee sammuun keenya bishaachuu qaba malee akkasuma ol of qabu achirraan baradhe sirraan baradhe waan amma kanaan beekaadhaan haasa'u utuu hin taane wanta haasofnu beekuun illee waa gaariidha. Kanaaf iyyuu isa kanarratti maal jedhu isaa yooman gaafadhe. Tole egaa haasaan kun haasaa walitti deddeebisuun kun gara cimuutti deemaa jira. Dr. Gammachuun kanarratti waan jettan qabdu, deebii kennitan qabdu? Qaalluun kan ofiin beektu kan namaa mammaakti jedha Oromoon. Warri Chaayinaa maal jedhu?
Shanzu, Shuanj, Beijing. Qalluun kan of hin beektu kan namaa mammaakti. Isa jedhu wajjin almost wal fakkaata. Afdaneessa nu. Addaneessa. Afdaneessa. Hojdaneessa. Barumsa daneessa. Iddoo daneessa. Afaan biyya garagaraan dubbachuun of tuuluu miti. Habal'ifnu sarkilii keenya. Akka mandara tokkotti maaliif yaaddannu? Qola kitaabaa qofaatti maal hojii yaaddatu? Qola gaafa jedhamu qolli muuzii jira. Qolli bunaa jira. Habal'isnu bunni kan eenyuuti kan keenya. Muuziin kan eenyuuti kan keenya. Maa qola kitaabaa qofaatti of qabnee teenya nu. Fakkeenyaaf waa'een abaaboo as jiruu kun ka'eera. Abaaboo kana anatu dhaabee anatu bishaan obaasee guddise. Magariisummaa mana kootee anatu eeggata. Abaaboo dhaabuu dhiisee kaartaasa ofiitii eessayyuu dhaqxee hin beekne ofumaa of dudduuba keessee taa'uun kee baay'ee wal nama taajjabsiisa. Baay'een sin kabajaa dhiifama naa godha. Tole egaa gaariidhuma mata duree tokkoon isiniif kaasuu barbaada muuxannoo koorraati. Yeroo darbee kitaaba seenaa bulchaa biyya Jarmanii Adolf Hitler irratti barreeffame tokko dubbisaan ture. Seenaa Adolf Hitler waanuma beeknudha hundumti keenya. Mata dureen kitaabichaa maal jedhaa? Jaalalaa fi hooggansa jedha mata dureen kitaabichaa. Mee waa'ee mata duree kanaa fi seenaa namicha kanaa wajjin waan wal qabatu kana irratti waan tokko kanaa jettaniin barbaada. Dr. Gammachuu isinirraan jalqaba. Tole baay'ee galatoome. Eenyummaa Adolf Hitler baruun gaariidha. Calluma jennee mata duree isaa fudhannee fiiguu miti. Eessatti dhalatee, eessatti guddatee, maaltu akka inni hamaa ta'u isa godhee isa jedhu ilaaluudha. Adolf Hitler akkuma keenya dhalatee kolfee taphatee guddate mucummaa isaatti. Hiriyoota qabatu, jaalala qabatu. Uummata biyya sanaatu ganamaa galgala tuttuqee aarsee akka kana isa godhe. Kanaafiyyuu mata dureen kitaabichaa isuma sirrii. Wanta inni yaadu gaarummaaf jaalala ta'ee wanta inni godhu garuu wanta biraa ta'uu danda'a. Inni guddaan yaada namaati. Isaan itti dabaluu danda'u yaadi kee qulqulluu taanaan inni kaan dabalata. Dr. Gammachuun gaaffichuma waan hubate natti hin fakkaatu. Haa ta'u garuu hooggansaaf jaalala jedhamee keessi isaa waa'ee Adolf Hitler haasa'a. Maal jechuudha kuni? Akkamittiin ibsama kan jedhudha. Kanaaf kan nuti qola isaa ilaallee eenyummaa isaa ibsuu hin dandeenyu jennu. Keessa seenuu qabna, ilaaluu qabna, diiguu qabna kan jennu kanaafidha. Fakkeenyaaf mee waan sii kaasa. Oromoon maal jedha? Buddeen nama quubsuu eelee irratti beekuu jedha. Akkas jechuun akka naa galutti waa'ee guddina buddeen sanaa waan haasa'u natti fakkaata. Tariitii keessi isaa bilchaateera. Buddeen nama quubsuu eelee irratti beeku keessi isaa bukoodha yoo ta'e buddeen sana nyaachuu hin dandeenye. Kan amma Dr. Gammachuun sirriidha. Eelee irratti ilaalanii ma hin quufu jechuu danda'u. Yoo bukoo ta'e agabuu buluunis jira. Kanaafuu ilaaluun gaariidha. Irra isaa duwwaa ilaallee nu quubsa gaadha jechuu miti. Waa baay'ee goyyomne waan baay'eetu nu goyomsa bara kana. Kanaaf keessa seenuu qabna, ilaaluu qabna. Waa'ee Adolf Hitler haasaa herga ta'e jaalalaaf hooggansa akkamitti walitti dhufu? In fakkaata wanti inni gochaa ture, miidhaan inni gochaa ture kitaabilee hedduu keessatti seenaa addunyaa keessatti barreeffamee jira. Dr. Gammachuun kan jedhu qulqulluudha namichiidha. Sababiin isaa mata dureen ala isaatii hooggansaaf jaalala akkas jennaan keessa isaa waan jirus jaalala akkasitti of amansiiftaa. Nun akka ogeessatiin sammuutti isa kana mormina ta'uudhaa hin qabu. Hin fakkaatu. Kanaafiyyuu ayyaanni koo kana natti fakkaata. Kanaafiyyuu keessa seenuu qabna, ilaaluu qabna, yeroo itti furachuu qabna waan tokko dafnee amanuu sirriidha jennee ofitti furachuu irra isa jedhuun qaba. Galatoomii obsaa. Tole Dr. Gammachuun kanarratti waan deebistan yookaan waan itti dabaltan yoo qabaate.
ulfaadhu obsa akkamitti akka walii gallu naan galuan ani namoota keenya wajjin maaliif akka walii hin galle naan galuan namoota afaan Oromoo dubbatan caalaa namootni afaan Faransaay dubbatanii wajjin baay'ee walii galaa jiru. Yeroo an boru yaadu har'a yaadu natti fakkaata. Maal jedhu warri Faransaay? Bonjour, bonjour. Ay bonjour. Ah bonjour, bonjour. Jedhanii lafa kaa'u. Sana jechuun afaan Oromoodhaani namni sammuu bukoo arrabni isaa qiixxaadha jechuudha. Gabaabamatti sitti muudhaaf dhiifama naa godhi yoo siin ta'u ta'e booddee kuttee keessaa baasuu dandeessaa. Namni sammuu bukoo arrabni isaa qiixxaa kan jedhu kun Dr. Galataama Ibsaa jedhee yaada. Obsa mi'a al tokko yoon si dhaabachiise dhiifaman jedha. Belaa kunoo. Belaa. Dooktar Gammachuu yeroo toolii qabaanne gaariidha kan wal jeequu ta'aa jira waan ta'eef wanta naasa'uu qabutu jiraafidha kan si dhaabachiise. Kanaaf iyyuu amma waa'ee afaan 10 hin beeka 15 hin ibsaa 25 hin ibsaa miti. Akkasumatti yaaduun iyyuu sammuun akkasitti yaadu iyyuu bukoodha jedha saayikolojiin immoo keessatti sammuu waan taaneef nuu gala kana si abaaruuf utuu hin taane akkuma walii galaatti namoonni akkasii yoo jiraatan waan dogoggoran natti fakkaata. Amma bonjour, bonjoure, bonjour, bonjoura kan jedhu kuni hiikaa maasaame kana in ibsaa yoo jenne dogoggora maali bujunjuraafuu natti fakkaata. Waan hubanne waan hubattan natti fakkaatu. Yoo afaanicha beektetu waan isaa hubatta. Amma fakkeenyaaf yoo namni tokko biyya Jarmanii dhaqee dhadhaa jedhe namni biyya sanaan hubatu. Yoo afaan dhadhaa jedhu dhaga'e malee. No, al tokko ni Dooktar no. Gamme. Please, al tokko Dooktar waraabee. Gammachuu. Al tokko waraabee. Wali bujunjuu jiru kaa bujuura bujuura No, jecha. afaan danda'uu dhiisuu keessan Gammachuu. waan biraadhaan wal keessa dhugina. Bujunjuu No, saaltaa. waraabgeeffannu kaa. Please, Amma please. bujuuree Akka nama bujuuree baratee akka nama Bujunjuu baratee saaltu. tokkotti waan tokko haa goonuun akka nama Ay. baratee tokkotti waa dubbannu. Namni Afaan bara- nama tokko ba- kan inni ittiin tole, beekamu namni waan al ittiin tokko- barate sana al tokko waraabgeeffannu. Once, please, please. Al tokko dhiifama. Please. Al tokko dubbadhu dhiifama itti deebinaa. Egaa isin namoota baratanidha jedhee waan an yaaduuf walii wajjin akkasitti dubbachuun keenya nu rakkisa jedhee yaaduun ture. Garuu hamma danda'ametti wal hubachaa yoo deemne gaarii natti fakkaata. Tole daawwattoota keenya yeroon keenya waan deemeef qophii keenya guyyaa har'aa kutaa tokkoffaa asumatti xumurraa kutaa lammaffaa isaa torbeetti dhufna.